Maqaan kiyya Nasruddin Abdusalaam jedhama. Maatiin kiyya fuudhi naan jedhani. Awoo laallanne naasii ilaalaa naan jedha. Gizeen bakka hojii deemu kursii xiyyaara namaa taa'an gizeen dhufi ulaa gubbaan dhaabbadha. Amriin tun maali? Damooza gaafachuudhaaf damoozni hin geenye. Hedduu rakkoo keessaan ture. Isinis hedduu takka galatooma. Carraa kan harkadhee asitti harkamuu kootiif hedduu takkaan isin galatoonfachuu barbaada. Miilaan istiidiyoon haaroon keessan hedduu bareeda. Afaan keenyaan hawaasa keenyaaf rakkattanii sagantaa akkanaa nu qopheessuu keessaniifis hedduu abdachaa turre. Amma ifaan harkannee akkatti nuti illee irratti hirmaannee hojjechuudhaaf carraa kan argachuudhaafis hedduu gammachuu qabna. Hedduu takka galatooma. Maqaan kiyya Nasruddin Abdusalaam jedhama. Godina Harargee Lixaa magaalaa Cirootii. Cirootiin dhaladhee Cirootiin guddadhee barumsas achumattiin baradhee as ga'e. Nasruddin daldalaadha. Barsiisaadha. Amiira Jamaanoo Al-Islaamii. Yeroo hedduu dargaggoota wajjin dabarsa. Jechuun akka amiiratti amiira dargaggoo gizee taatee hojjettu. Dargaggoo hojii baay'ee hojjeta. Tola ooltummaa. Diin keenya kaddamuufillee neemaadha. Amiira ta'ee gaafaan hojii hojjedhe hedduu takka gammachuun hin dalagaa ture. Alhamdulillah hedduun itti gammachuu qaba. Hojiinis daldalaadha. Hoteelaan dalagaa. Suuqii abbaa kiyyaatis khidmaa isaaniitis isaa hojii hin qabneen isaan hin gargaara. Maarshaal aartis barsiisaadha. Alhamdulillah yoo xiqqaate amata 10 takka barsiisee jira. Amat 8 amat 6 baradhee jira. Alhamdulillah. Wallahi jireenya walii galatti amala kiyyaan Harargee keessa gizee dhalatte hedduu Harargeen tun walgeessii hawaasummaan kun hedduu bareedaadha. Walgeenyii qamoo jira. Yeroo hedduu ahwaala kanaa jira bira. Ani garuu isaan keessaa adda jechuun akkuma isin jee barumsa gaafaan baradhuudhaa jalqabee barumsaniin seenaa. Barumsaa gizeen bee ispoortiin dalagaa. Achi gizeen bee karaa diiniyyaati jira. Hawaasa hojii isaan itti hedduu wal arguun qabu jechuun ijoollummaarraa kutaa jaarraa kaasee tiyaatiras ni baradhaa ture. Bakka hawaalli kiyya kan makeessa dabre maatiinis suuqii ni qabanii isaan gargaara. Isaan bahee qamoo siin qabu, isaan bahee ijoollee jirahaa godhuu siin qabu. Garuu jiruu kiyya keessatti hedduun gammachuu qaba. Alhamdulillah rabbil alamin. Ammaan tana irra guddatti daldala irratti fokkasii godhee hojjetu jira. Ispoortii seegaa hin dhaabe waggaa 2 geetiin jira. Xiqqashoo hojii waliin adeemutti bakka buufne ilmaan keenya jechuudha. Ilmaan bakka buufne ammaan tana hojii daldala irra jira. Amiirummaan isa akkuma jiru ta'e amma itti aanaa amiiraa ta'eetiin Jamaanoo Al-Islaam akka dargaggoo magaalaa Cirootti itti aanaa ta'eetiin hojjetu jira. Yeroo kiyya biizii jechuun bakka yeroo hunda nammoo hojiin dabarsu. Amma jaartii hojii galgaluma isaa 10 akka gizee wal garre manumarra haa goona malee yeroo hedduu isiinis dalagaa anis dalagaa ijoollee qaraasnaa ijoollee 3 qaba. Bakka nu lachuutu hojiidhaan ammaan tana jechuun dargaggummaan ni dabra. Hambi keessa jirtu kun boru gaaddisa taa'uudhaaf arraan tana fiiguu qabna waan jiruuf hundinuu ahwaala duniyaatis ta'akhiraatis rabbiin waa wal qixxeessu jennee dargaggummaan tun ni dabarti jechuun nu fakkaata. Gammachuun amma oolmeensi bilbilarra oolu kun jiru gabaabduudha. Fuulduraaf garuu naa waan kana keessaa bahuu qabna. Dargaggummaan keenya waan dabaruuf inshaallah asmaanoo wanni isaanii dhaammatu haa hojjennu. Wanni hojjetan hedduu takkaa lamaa miti. Nuutun kaane malee waan barree kanarraa waan haaraa uumuu hin dandeenye. Waan haaraa silaa uumne namuu as hin jiru. Nutis hojjenneeti miti
dandeetuma rabbiitiin sababaan gahuudhaaf boruu guddannaa ilmaan dhallaa maatii ijaarraa saniifuu haa kaanuun jira ammarra akkanattiin jira alhamdulillah. Jireenya kaniin ibsu jabaatanii dalagu inshaallah dargaggoon yeroo kana yeroo hojiitii umriin teenya ni deemti nuuf fakkaatti malee yeroon ammaa sanuu gabaabdu daftee nama dhufti tattaafadhaan jira haa tattaaffannu ammaan tanaan inshaallah hojiirran jira dargaggoon akka keenyaatiis wal jajjabeessinee bakkuma jiru wal jajjabeessinee wahuma rabbiin ulaaffisee haa daleenu diinis haa daleenu khidmaa diin irratti haa jabaannu inshaallah kanuma. Inshaallah bakka gisee yeroo tokko rakkadheetti ture maatiin kiyya fuudhi naan jaanii ani baabaa fuudhuun danda'u yeroo xiqqashu ani hirnaan dalagaa ciroo isaan maatiin kiyya ciroo hojiif hin hirna gale san booda giseen kara biyyaa galuu deemu hoggu abbuma kiyyaatu fuudhii natti ulfaata hoggu awoo laallanne naasii laalaa naan jaa koy baabaan ilaala inshaallah san booda ni akka namaan hin fuudhe maallaqaan qabutti yeroo sanitti maallaqa xiqqaan qaba toora qarshii 20,000 qaba bakka jechuun isii wajjinis dubbannee shari'aan goona sargii eegoone gizee goonu maallaqa 20,000 kan aruuzattiin fixe aruuza fixe waata kan qabu anna kara maatiitti sargii waliin kara bakka hojii deebi'e gizeen deebi'u bakka hojii abbichi nama biraana qe'ee jira bakka kiyya gizeen bakka hojii deemu kursii xiyyaara namaa taa'an gizeen dhufi ulaa gubbaan dhaabbadha amriin tun maali san booda nin gaafadhe bakka ati namaa sirra jira xiqqashoo hafuura fudhannaan jaan dhugaa akkuma isin jeeshanti maallaqa hin qabu maallaqa aruuza irra fixe eegaanii fuudhee booda manatti waan hin galuun hin qabu akka dingatatti ispoortiin dalisiisa aruuzaa gizeen deebis ijoolleen ispoortii dalisiisu xiqqashoo xiqqaattee jirti damooza gaafachuudhaaf damoozni hin geenye hedduu akkoo keessaan ture yeroo sanitti mucaa adeera xiyyaa takka hedduu galatoonfachuun barbaada Jamaal Haajii jedhama yeroo san Dubaay irraa dhufee maallaqa yeroo xiqqashoo takkanaa kan 50,000 kan wallaahi guyyaa sadii rabbi du'aa eegaladhe guyyaa soomana fuudhee baranoodha yaa rabbi maaliin tahaa si abdaddeetiin fuudhee guyyaa sadii ammaan tan ummaa tiyyattiin bilbilee maallaqa naa ergisiisu kan hin manaan galu sodaa jechuudha gizee fuutee hedduu tokko ulfaata isiinis sii beekuun qabdu annaa ummaa tiyyees kanam tokkoon beekin isiin naa erga ummii tiyya rakkadhee akkatti maallaqa hin dhabee bakka dalagaa akkana gizeen jeen naa ergitii turte isiinis rabbi umrii naa dheeressu annaa mucaan adeera xiyyaa kun dhufee maal rakkate akkanatti dalagaa dhabee eegaanii fuudhee booda naa re'een jeen nan ariine garuu bakka namni bakka ati teessuraa si kaasee bakka biraas gizee si dhaabe hedduu si dhagaama saniifuu wallaahi iyyeetiin du'aa godhadhee guyyuma sadii keessatti mucaan adeera xiyyaa kun rabbiin naa fidee akkasitti gammoojii seenee yeroo rakkadhee guyyaa 15 san keessa hedduu takka hin irraanfadhu mucaa adeera xiyyaa kanas hedduu takkaan galatoonfachuu barbaada asirratti galata gizee jennu nama tokkoon qabamnas dargaggummaa kiyyatti gaafaan yeroo hojii seenuu fuudhee aanaa jiru Muraad Mahammad jedhama saahiba xiyyaa ammaan tana hojii taadda nu baase yeroo sanitti nama hedduu na cinaa dhaabbatu yaadaan diinii yaadaan wantoonni hin beekne hunda kana barsiise jee kan hin yaadu namaan hogguu akka saahibatti hin irraanfanne hedduudha saahibni waladdaa ka hedduu gaafa rakkatee si cinaa jiru gaafa bakka ahwaallee adda addaadha diin kana baruudhaafis ni jira akkaan jee ibsu hin beeku garuu jiruu kiyya keessatti bultii manaa wajjin kan bultii hin qabne akkaan itti bultii kiyyaa wajji deemuu qabu hunda kana barsiise shari'aa akkaan itti karaa godhadhee deemu narras xiqqaadha garuu ahwaala isaatiin irraa hedduu takkaan waa hedduu barumsa fudhadhee namaan hedduu hin irraanfanne amma garaa adda adda jirus jiruun duniyaa akka feete qabdiin amma saahibban hedduun qaba saahibban hedduu jaaladhu hedduun qaba garuu gaafasitti namni kun hedduunaaf
tola guddaa qaba na biratti. Annaa Muraan Mahammad hedduun isa galatoomfachuu barbaada. Iddoo tiyaatiraatti kaastiin kan namni odoo dalagu jiru mucaa tokko jiru keessa nama dhukkubsatee taatee daleedaa jedhame. Abadan dhumaan dhiisa malee dalagaa kana nama du'e ta'ee hin dalagu. Maaliif jennaan bakka nama du'e yoo hin ta'ee dalagee bakka boru yoo hin du'e hooyi ni argee jee kana dura nama maraataa ta'ee dalagee maraate. Saniifuu anis ammaan tan yeroo waan takka takka hojjechuu barbaade mucaan san hogguu mudannoo na ta'eeti iskiriiptii kaastiin gizee nu kennamu. Jechuun ni jiraami mucaan sun akkasiin maraatee waan joosan na mul'ata. Annaa xiqqaa shofuudhaan qorrifadha iskiriiptii naa kennamutti kaaraaktara naa kennamu irratti. Saniifuu garuu kun mudannoo jee yaadu sammuu kiyya dhufa gizeen waa'ee tiyaatiraa iskiriiptiin gizee nu kenname kaastiin gizee nu kenname na dhufa mucaan kun na kanuma. Dhugaa akka dargaggoo magaalaa turutti muhaadarawwan adda addaa irratti diraamaawwan adda addaa ni jireenya. Nutis maaliif teenya waan jiruun yuutuuba waan qabnu irratti amma hojii takka jalqabnee diraamaawwan gama diiniyyaadhaan kan wal qabatan waan qabnu jaa waan qabnu jechuu jee akkaan murteesseetti waan qabnu gizee jennuun fakkeenyaaf waan azaa nama kaa'u kanarra isiisan kaasuun imaana irraa hibara. Waan kun waan keenya odoo ta'ee jiru uummanni biraa gizee kaasan. Wal gargaaruun odoo dandeenyu uummanni biraa maa gargaara waan keenya odoo ta'ee jiru hamtuurraa wal qaceelchuun toltutti wal ajajuun keenya odoo ta'ee jiru nuti uummanni musliimaadha. Waan keenya kana maaliif hawaasni biraa dalaga waan joorraa waan qabnu jennee hadiisa takkarraa akka diraamaa goonee daleena. Gama diraamatti amma inshaallah seenu jira humna dhabnus wahuma qabnu silkuma faa waraabne sila carraa harkanne carraa dalaguudha ni qabna inshaallah hojjechuudhaaf qophiidha. Kanuma gizee tiyaatira daleenee gizee daleedu hedduu takkaan itti gammada tiyaatira dalaguu kiyyatti jechuun fedhinaa kiyya kana keessa jirus tuwwanaa dalaguu irratti garuu carraan harkanne miilaan kunis keenya amma nuuf carraatee mul'ata. Inshaallah isin wajjinis dalaguudhaaf gama dandeettii rabbiin nuu kenneen inshaallah isin cinaa jira. Muraad Mahammad akka obboleessa akhiraa tokkotti nama jiruu kiyya keessatti gaafa duraati irratti nama waa hedduun asirreessee reefu jeetiin jira. Bakka narra xiqqaas ta'ee nama waa hedduun irraa baryaanii akhlaaqa irraa jalqabee bakka wahuma hundaa'uu isarraan kan bare maaliin godhe du'aa yoo hin godheef malee amma silaafu jiruun duniyaa adda nama baafti silaa wal agarree isas qaamaan isa galatoomfadhe silaa sagantaa kanas naa laalee hedduun gammada kanuma inshaallah. Obboleessa kiyya Muraan Mahammad ربين ورقات ساشي جلتها وربنا هقوله هدو تكجلتوني جزاك الله خيرا سنيس ميلان جبادة هدو تكجلتهم جزاك الله.